abbaan manaa kee araadaa ta'a jedhee sirba Afrikaa kana dhaggeeffataa jira bar. Siif sana xaluu fi bar faara. Gaayis taphadhumaati. Akkanattu nu taate jirtaa dhiisi. Ka tabbaqshuu balaa hin akkattu. Ma kare mataan afdaree waan qirsi jedhe jira. Wallahi azaana jedhaara sibiraan dhagaamu malee. Obboleettii sirba dhaabeera garuu akkatti waan qirsi jedhe jira ka tabbaqshuu balaa hin akkanattu. Doktor Ami maal taatan doktor maal shakkitan? No xiyyaaqee no wanni fooyyessu yoo jiraatu natti haa himtuuf mana. Aye. Ara tap goda qabaduma kalas dumudi de. Thank you very much. Sila fooqi ma tokko irra jirra azaan ni mana isii ni jirtu tin dhageessa mana kiyyatti dhageessa maal. Bar manni kan keenya sun bismillah mashallah hin qabbana asii bar gubaan kun ol fuudhee gannu fuudhee nu ol gufaa waleeni. Kan uffadhee taa'uu danda'uun ture bar amma xiqqoo si barri balee mukaayifnas ba'uu jalqabe. Dafika maal ni dafa. Villa jaarranneeti beeksanii villa jaarrannee rakkoon kan keenya yeroo hunda gizee wal bira teenye taphannu isin mana tokko keessa teessanii taphattanii jennaan reetuma villa jaarranne maal goona re? Irraa jala galla villa maal jaarrannee mikireeffanne. Aaranii aarfatu jenneetu villa jaarranne amma. Koomenti makeessa dadhabnee kunoo gargar baane. Seena baatu seenaa gubbaa raftii anjala raf. Koomenti makeessa dadhabnee tiniin kunoo jaarti filmoon gargar na baaftanii jarri gubbaa raftii anjala lafaa jedhaan fooqee olaanu gubbaa. As gubbaa jira wallaa jira. Gubbaa kanarra. Amin inshallah. Warri koomenti kun miira keessa nama galchee bar. Jaartii kophaa bulchu. Bakka tokko teettanii taphattanii. Mee amma maal argatan gisee akka addaan fagaan. Himmootee doktor. Himmoole nagaan ture. Nagaan. Aloo. Doktor Asli. Aloo. Aloo doktor. Arramaa kophaadhi dhuftere jaarsa keetii wal gadhiiftanii. Laa waliin gadhiisne. Maariif habiibi biyyaa deebite moo biyyuma jirta nagee fayyaa keeti eessa jira jaarsi keessun jaarsi koo hin deeme aboo bagguma sirraa gabbaa'e maa mul'ii kutte halkanii guyyaa irratti baate hoota subhaanallah waan akkatti rabbiin si bobeesseef wallaale maashaallah narraa jedhe asli maal gaa jettiin bu'a maashaallah waan duwwaa maal qora ajjeefte mucaa miskiina ati teessiruuta biyya arabaatti quuftee galte miskiina baay'ee ayinatiin guddate laphee buufte baga sirraa gabbaa'e mana sanittuu hin deemu ono ta'e. Hin deeme amma giiftara keetaa Roomaaniyaa dhaqeera. Biyya alaa deeme? Dhugaa rabbii? Dhuguma. Piroosesii jammareera. Mee dhugaa jedhime? Dhugaa rabbii. Kun giftara kiyya ta'u hin deemne si majalaa baqqataa jira mudhii kutte dhugaa qaba hin tureeyyu. Si asli ko. Kee qofa la xaallatuudha dalagaan ta'e. Innaa keessan si gurraachi si duuba taa'u kana fakkaatu kunoo maalinni obboleessa jaarsa keetiti? Obboleessa isaati. Eegi jedheen deeme. Eegi jedheen deeme. VIP dha. Anchi dhiirri gurraaleen baala geedha ana waliin irraa fagaadhu. Yoo obboleessa maal jechuun? Yoo obboleessa isaan ta'in irraa fagaadhu. Yoo obboleessa hin taane. Israa'el tokko ol gashuu asli. Laa Israa'el barbaannu maal goona. Amma yoom dubbaatu. Hayee geemii tokko na taphachiisikaa. Gaming tokko na taphachiisi. Big gaming koo gahaa jira beektamte.
Himmoota abshir himmoota. No anjaartii namaa yeroo taphachiisuun qabu singiloon nu baay'ee jira. Anjaartii namaan taphachiisu haraama. An kottu na taphachiisin jenne amma na taphachiisin jedhe malee. Gaafa nuti speed challenge mana Jaartii namaan taphachiisuun sin jedhe. Gaafa nuti speed challenge mana keetii guunnooyi. Gaafa isin geemii beellamaa qabdu dhufee leencatti lakkaa'amere. Tifo. Moko. Ati irraan hafini waliin deemi beerri biyya faranjiiti jalaa fudhatti gurbaa bareedaa san kophaa gadi hin dhiisu. Paaspoortii godhu fuudhee masli biizaa na ergita yoo biizaan jiraate naaf kennu as chokkaa'e. Roomaaniyaan jiru bar. No kan Roomaaniyaa mini biizaa dhuma biyya eessatu jechuudha. Nama biizaa na ergu argadhee naan as chokkaa'e naa baasu. Warri Dubaay si haa ergu kaa viizaan ka Dubaay jiraame. Na didanka. Ijoollee Dubaay si dubbisu? Ayyee. Lakkoofsa keenya si ergisiisa viizaa. Irraan hafin dhugaa booda boo'icha hin dandeenyu. Atillee jaartaa akkasuma isa qabu kaalkanii guyyaa irratti baatee ittiin laxallattuun argattee inni si harkaa bahe dhiirri qaalofte. Nan obsa kaasli duruu waggaa meeqan obse? Duraan hin beektu kaa baratanii dhabuu fi waan hin beekne obsuun garagara. Doktorri waa baay'ee beekala nagaruu sirraan bara. Yoo ta'ellee suutan yoo akkanuma deddeemaa deebi'aa gane porosesii fixu kana keessa amma namni sigaaraa harkisu beektaa gaafa hin dhaaba jedhe takka yoo dhaabe mataa dhukkubaa mana rabbashaa minaamin yoo duraan bakkeessa guutuu ka harkisu ta'e sigaaraa firii takka hir'isaa diidama yoo guyyaatti kafitu ta'e 19 godhaa 18 guyyaan osoo takkaan hir'isu dhiisaa deema malee taruma takkaan hin dhaaba jettee hin danda'amu suus ikkoon fiqir maalaatu suus na baqa. Ati haala manaa keerraa hammam turtee jiraatte? Ani jaartii kiyyaan maaltu adda na baasee jiraadha. Duniyaa isii booda deemee argadhu biqilee haaseentu malee. Yaa Rabbii akkam namatti tola. Qabaannus dhabnullee walumaan sirba fayyisaa furii kan yeroo dhageeffanna nuti mana keessa teennee galgala yeroo rafu. Jaalala haarisitu jechuudha jiru. Dhugaatii akkasii itti banan amma isin yoo mana cufattanii Afrikaan daansii kana itti banatanii nuti sirba fayyisaa furii qabaannus dhabnullee walumaan gaafadhu isin yeroo laafira jirtu itti ergi. Dhugaa Rabbii namatti tola waliin oolaa bulaa kana caala horaa mucaa babbareedduu akka seenoo daddabalaa sirriitti. Dhugaatillee waaqayyo addaan isin hin baasin. Yoo deemu ta'ellee walumaan isin haa oofu yoo taa'u ta'ellee aboo biyyuma keessanitti rabbi isin haa dabarsu. Ameen. Eebbifame. Dhugaa Rabbi. Ulfaadhu doktor. Ati fedhillee ani ijoollee daa'ima wayii natti fakkaatu beektaa kophaa kiyyallee sila ijoolleen sun amma gayaniituma wal fuudhamoo wal fudhatanii maatii jalaa waliin badan jedhee waa'ee keessan kun yaadata. Takka waa'ee jaartaaf jaartii na yaachisee hin beeku keessaa yeroo baay'ee na yaachisee. Garmaadhiyyuma nu fuusisanii maasli gogunoodha. Wal fudhannee badda. Osoo hin gahiin bar daa'imummaatti wal fuutanii. Daa'imummaatti wanti hundi tola. Yaa daa'imummaatti hin tola garuu dhabuun hin ta'u kaa waan tolu san argitee irraa ba'uun baay'ee wanta jira. Dhugaa walumaan deemuu yaala si gargaaraan fiizan yoo ka fiizan si dhufu taate paaspoortiin ijoollee si dubbisa warra Dubaay jira. Hayyee asli qoonaan eegash. Sin dubbisa keessan hin sodaadhu bakka. Abshin qalbiin cabiin bara ammaa akka duraanii fagaakitaan qabdu jennee hinna kophaa gad hin dhiisi. Rakkoon qabu qaama xiqqoo ishee turuun isaan oolu poroosesii isaa xiqqoo ishee. Eshi bakka hammasitti fiiza akka paaspoortiin si ba'u goona. Eshi asli qoolfadhu kabajam. Eshi. Obboleettii si fotiittee naa dubbifta ishii waan danda'u yoo taate hin gargaara yookaan rabbi si haa gargaaru jedhanii ofirraa dhowwa. Baay. Eshi. Eshi asli. Dubartii yoo dhiirsa kana hodhuu baratte kun qalbii cabde akka waan haadha abbaa irra du'etti. Yeroo tokko warri kaayyoo qabna jedheetiin hudduu fi waliin qollofatee taa'uu wayya kana baratanii dhabuun.
baratanii dhabuurra yeroo tokko tokko irra hudduu fi qollofatee waggaa 20-30 taa'u kana wayi. Tame habiibi jirta wallah garaana nyaatta somatti qoosu mucattiin. Bannaa taachuu ijoolleen Dubaa hin jirtan fiizaa ergaa fi akka jaartan addan baane mucawwantu. Ergaa fi akka Muniiraa kanatti dulloomuu wayya dhaabbatanii hafooyi. Dhugaa rabbiin namni garaana nyaata amma mucawwatan hin beeku yeroo baay'ee jaarsa wal biratti ergaa takka dubbisee hin beeku fuula isii keessa ilaalee bakka sabyaa taasisan nyaaline. Ana namni kun garaana nyaata. Osoo namni hundi akka kiyya kanatti garaa laafe wallaahi Oromoon silaa gaafa dhukkubsattee ati du'u kaate malee si rifattu. Nama osoma inni lubbuun jiru rifadhaa fi amma ijoolleen tun akka addaan hin baane hiyyummatu addaan nama baasaa jira bara. Fiizaa ergaa fi warra Dubaay yoo deemanillee wajjumaan haa deeman yoo hafanillee wajjumaan haa hafani. Nabaako habiibi mangisti Oromoo sana xale akkana kana rabbi nu haa baay'isu. Nama osoma haa ta'u giiftii kennu akka Nabil kana rabbi haa baay'isu. Thank you Nabil. Thank you very much habiibi. An Oromoo bineensota taane hawwiin kiyya Oromoo sana xale arguudha. Koppiliinkiin gootanii Oromoo jechuun Oromoo osoo namni haa ta'u faranjiin taappii godhu